kifili sadii qaba. Beeno achi keessa hin jiraanna wanaan jettee beeno achi keessa hin jiraanna. Laakiin jiraadhu jettan kifiluma xiqqitoota na keessa jiraanna. Mana kootirraa ija kaasii jireenya keenyatti fufnan jedhe. Taani achi osuma akkana jennu jaarsota sadii qabatanii galgala dhufan. Gimboota bultii 9 jechuudha. Ani hin beeku maaliif akka jaarsota qabatanii dhufan hin beeku sa'aatii 12 si barbaannaa naan jedhan jaarsummaadha. Eenyutu ollolee maal teessan jaarsummaa hin jedheen. Ay ati abbaan manaa kee ollolta waan ta'eef walitti sin araarsanaa jiran. Jedheetu man ishee jedhee jaarsa guddaa waan ta'eef ani jaarsota nan kabaja gaa dubbachuuf jechuudha. Jaarsota nan kabaja. Ishee jedhee nan ba'ee bakka wantan taane sabaaqa bakka achi asii jedhan isaan geruu akkan ani wanta san keessa seenneef dhibbatti amananii waan jiraniif mana sanii gibbii sanii mucaa kanaan addaan na baasuuf jaarsummaa sun kan taa'e. Jecha tokko anin jedheen mucaan na fuuldura jira atiin jedheen na barbaadamoo nan barbaaddu jireenyaaf hin jedheen. Sin barbaadu naan jedhe. Sinan barbaadu eshi. Ziman jedhe. Amma sinna sa'anii dhiisa jedhanii jaarsonni animmoo wanta tokko kana murtees si'a sadinatti himamee jenna wanti tokko gonkumaa oduu shugguxiin irratti dhaabanii afraffaa iddiriin kennuufan nama tokkoof. Si'a sadinan kennaaf nan callisa. Kazaan mucaa kana keessas afaan isaa keessas hin barbaadu kan jedhu si'a sadii yaadhuuf jedhee kanaan ani aasaa isaanii keessatti si'a sadii jechaan eeggachaa jira. Kazaan si'a sadaffaa irratti hin barbaadu jennaani dhaggeeffadhu hin jedhani. Warra kootirraa akkamitti akkana fuutani hin beektani guyyaa ati qoricha dhugdeetoo ciiste sanii hin beektani na kadhattanii warra kootirraa akkana fuutanitti na eebbistanii warra kootitti na deebistanii hin jedhani. Jaarsa fiddanii miti. Jaarsonni kunis akka na kadhatanii ta'u mana kanatti na fidanii na eebbisanii mana kana na baasanii hin jedhani. Siniin natti dhufe balee ani sinitti hin dhufne. Sinitu warra koo haqe balee ani warra keessanitti hin dhufne. Mucaa kana kan baranne wal baranne warrarraa waan ta'eef hin jedhani. Jennaaniin akkasii miti jedhee uttaalee akka ba'uu wayii faa'e. Agayin jedhen ani intala Oromooti intala nama guddaati dhiirri manaan ba'uu dubartiin manaa ba'a siifan ba'an jedhen. Warqii kiyya nan qabaa warqii Dubaayii kanan fudhadhe warqii mormaa lama nan qabaa kan harkaa nan qabaa qalabatii isaatis na bira jira warqoota kiyya muluu fudhadhe tan boorsa kiyyatti naqadhee tananii nan ba'ee jaarsan erganne warra koo nan naqee jaarsan erganne isaan. Agijjiya tokko abbaan kootis sim jedhee inni eegee jennaan isaanis jaarsummaan erganne zuma jedhan. Zim jedhani jennaani yaa'u ka qabeenya qoodaa qabeenyaa hin gaafatanii miti akka nama kamiyyuu qoodaa qabeenyaa gaafachuuttan gore. Osoo qabeenya gaafataniin dura ani faazarii kootiin maalan jedhanii ani waa'ee wanta isaanii hin barbaaduti. Qodaa kiyya bichaa naaf haa kennaniin jedhan. Qodaa jechuun meeshaa kiyya bichaa. Maaliif meeshaa biyya alaati kana fuudhee galeen jira. Kananii hojjechiise biyya keessattis hin jira. Meeshumti kiyya makiina lamaan. Kanan ani oorumi jechuudha bakka. Zargi guddaatu diggifame meeshaan kiyya baay'eedha. Kaza meeshaa kiyya bichaa naaf haa kennanii ani kisiisin kassasuu fardi beetirra deddeeman kana sin deemuti meeshaa kiyya bichaarra naaf fuudhin jedheeni. Faazariin ishee jedhee jaarsa hin argate. Jaarsa meeshaa bichaa barbaadde mucattiin lafa keessanis hin barbaaddu qabeenya keessanis hin barbaaddu jedhen. Jennaan maal jedhaniini jaarsa saniini burcuqqoon 5 yoo jiraatte jedhe obboleessi jechuudha laale obboleessi. Burcuqqoon 5 osoo jiraatte iyyuu burcuqqoo 2 fudhataniiti burcuqqoon takka iddoo keessatti cabdii jedhe obboleessi ina. Akkas ishiin jedhen. Ishi jennaani bakka ishiin kasasnan jedhanii faazariin kiyyaa nama cimaadha nama baratee nama bakka beekamaadha naannoo san irratti jechuudha. Ishi naan jedhanii sin barreessinee hin galchinee oduun ga'anii mucaan wanta kanan goone mucaarra kan jiru manfasii bira waan ta'eef mucaa jara akkaawuntii isaatis hin cufsisne ani. Maaliifif ani akkaawuntii kiyyarra birrii guddaa jira.
yeroo duraa jechuudha akkaawuntii kee irra birrii guddaa jira mucattii wayiitis kan beetasabni kee guddisee narratti argaa turte yoon akkaawuntii isaa jalaa orgise akkaawuntii kee kanas waan orguuf akkaawuntii isaan orgisnee firiin godheef kazaanii meeshacha osoo meeshicha daf'atiin yookiin immoo kissii keessa osoo hin seeniniin dura orgaa baasta. Orgaa jechuun lafti kun akka qaama sadaffaatti hin gurguramne meeshichi kunis akka qaama sadaffaatti akka hin deemne kan jedhu bakkuma jirutti akka dhaabbatu orgaa baasan. Ani isa sana hundaan an akkadee wanta birriin akkaawuntii isaa garuu hin tuqne wanta akkaawuntii waan akka hin tuqneef waan an barbaaduuf jechuudha. Kazaan inni illeen kaamani kisiise seenaa maxaraatan keessee waan maxaraatti geessuu inni illeen immoo kaa barreeffadhuuti fidi jedhaniin kan gara koo jiru. Wanta si ajaa'ibu keessaa mana kiyya barreesse. Kan isaan ani biyya Arabaa hojjedhee too dhufee finishingii anatitti fixee birrii ishee itti da'ee too birrii anatti itti da'ee fixee. Kuma 200 irratti da'ee mana kanarratti jedhee barreessee fide. Dhugaa dubbachuuf ani guyyaa cidha kootii kan inni hin dhagamne suni guyyaa kan inni dhagame. Maaliif seete ilmi namaa keessattuu dhiira ta'ee osoo wanta dhugaan jirtu akkanatti fillafiitii kan dhugaan odu jirtu dhugaa dabsee kan deemu narrifadde dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nufitti gadde. Kazaan rakkoon hin jiru naan jedhee abbaan koo ishii naan jedheeni. Kazaan daa'imaa fi yaamuru jedhee firdi beetin jajaan 2,200 muriif jedhanii irratti faradanii. Kazaan ishii jedhee 2,200 sanni guyyaa lammaffoo gimbootarraan maal ture? Guyyaa hamlee jechuudha halameen facaasadha moo akkamii? Itti fufi lubbunaa seesiin jechaa jiranii. Ani beeku akka biyya keenyaatti tan Ingiliffaan an beeka malee sagan keenyaan beekuun. Eshi guyyaa sani guyyaa ji'a lamaan booda muriif jedhanii ta'e mucaa kanaa fi 2,200 muriif jedhanii irratti wassananii ishii jedheenis 2,200 kanaa guyyaa akkanaa tan dhiyeessa jedhe. Lakkaa isaanii birrii san irratti wanta hin taane hojjetanii turan. Kazaanii birrii san yogguunanii ishii bakka ufeetana furadha guyyaa akkanaa jedheetu jaarsa tokkotti yogguun himuu galgala san mucayyoon nafa harka kiyyaanii harka kiyyaan kafanitti kaayina yala ciistu hammadhee ciisuu galgala keessa sa'aatii 6 irratti gizee 3 iyyitee xaxxiyatta. Dhugaa rabbi. Kazaan faazariin hin jira. Maalinni giraana gabbaye jechuun maalinni hin jedhee faazariidhaan kazaan narraa fuudhee faazariin akkimii geessinaa namna jedhee bakka akkimii geessinaa namna jedhee akkimii fuudhanii deemanuu mucoo xaxxiyatte. Yogguu xaxxiyattu inni fantaa guyyaa awwaalaa san jechuudha. Guyyaa kan gaafanne bilbilanii guyyaa awwaala san reeffa nuu kennaa jedhan. Kazaan faazariin kan jira ofirraa ariitanii du'aa nuuf deebisaa jechuun maalidha? Anis hin kennu jedhee faazariin jechuudha jennaan ufanii na gaafatanii. Ufanii na gaafannaan si'a sadinii ani isaaf callise si'a sadaffaa keessatti si'a afuraffaa keessatti ani hin kennu gonkumaa hin jedheen. Daa'ima kootis hin kennu anis hin deebi'u hin jedheen. Maaliif du'aas nuu kennaa jiraas nuu kennaa jedhanii waan dubbataniif ani hin deebi'u gonkumaa hin jedheen. Maaliif agan achii ba'ee agan mana sanii ba'ee haattumti isaa kun obboleettii isaarraa irsa ajjeestee farsoodhaan waa kennitee jedhanii aganatti natti himan. Bakka wantoota hin taane waan natti himaniif ani nan deebi'a jedhee too yaanne jechuudha bakka. Maaliif inni ulfaata haalli isaa jechuudha.
kazan yogguu akkasnaa hin jedhanii hin deebi'u hin jedhanii faaziriin ishinaan jedhe. Kasan ishi jennaani garuma warra keenyatti beekta kiristaanaa nu jennumaan keenyumatti awwaalamtee guyyaa saniin awwaalamtee bakka baay'een itti aga'ame baay'een kufee intala eessa geessu jedhanii beetasabnis ani beetasaba kootiif dubartiidhaaf macarrashaadha. Natti tamaamananii na jaallatanii kolfee taphachuu malee gadda kan jedhamu hin beekan. Maaliif abbaan koo quufnee biyya abaaninu jechuun ministiriin gisee lama na kuffisnaan biyya alaa mokkoree garanaa dhufe malee abbaan koo arga qalleeyyiin ture. Kan namaaf ta'u ture. Kan makiinadhaan kuntaalaa 200 gurguru. Kazan akkas ta'ee bakka sammuun na keessa deemee akka wayinan ta'ee siistariin na fudhattee ji'a tokkoof gadaamiin gale. Ji'a tokkoof jechuudha gadaamiin galee. Gadaamiin galee jennaani ganna keessa ture wanti kun jechuudha. Ganna keessa ture waan ta'eef manni firri beetanis cufame. Kazaanii siistariin koo nagaadeedha kafana gurgurtii. Yeroo hundaa suuqitti na fudhattee deemti jechuudha. Suuqitti na fudhattee deemti manatti nagattee hin deemtu. Isheen buna dhugdu ture. Anaaf jettee buna danfistee bakka sammuu koo keessa baduu didee buna nan dhuga. Baay'isitan buna dhugu tan goree. Kazaanii anaa jettee buna dhuguu jammarte isheenis jechuudha bakka. Ganama beeta kiristaanaa deemnaan sanii galaa buna nan danfisaa buna hin dhugnaa. Kaza suuqii ooltila. Ganama baanii galgala galla bakka suuqii oolla jechuudha. Kazan maaliif aga bakka wanti tokko sirra sii ga'utti asumatti maaliif hojii hin hojjenne naan jette jechuudha. Kazan abbaan kootis isaanis birrii siifan kenna achuma taa'itii hojjetu naan jedhe. Gara kana dhufiniiti anuu siifa fixaa. Anuu xabaqaa siifan bitaa, anuu siifa falmaa, qabeenya kee irraa fuudha gara nan dhufanii achuma taa'ee naan jedhe. Ani immoo hillikii hin qaba. Hillikii namaaf hin kufu gongumaa jechuudha. Namaaf hin kufu lakkii hin jedheen. Wanta kana sirraa dhufee nagoonni eeggadhu falmeetis ka fudhachuu qabu ana malee sii miti hin jedheen abbaa kootiin. Mucaan abbaan qabu. Haadha malee jechuudha. Kazaan akkas ta'ee nan deebi'e gara faaziriitti jechuudha. Amma hin baname fardi beetiin hunduu hin baname jechuudha. Amma baname jennaanii orga irratti baasee wanta hundaa jechuudha. Deebisinaan jedhan lafa manas manicha ishee wajjinan ijaare kan jiru san irratti deebisinaan jedhanii deebisonaan jedhanu tabaqaan bite'ani. Tabaqaa yogguunani tabaqaa bitu isaan immoo tabaqaa lama natti bitan. Tabaqaa lama akkamitti natti bitanii tokko kan isaati. Tokko immoo kan haadha isaati. Haati isaa iddoo lixaadha seentati lafa tushaa lamaa kan qonnaa jechuudha. Lafa tushaa lamaa hin kennineefi jetteetti naaf falmiti ishiin jechuudha. Ishiin tabaqicha kuma 40 bittee inni immoo 50 bittee tabaqicha jechuudha. Kazaan tabaqichi kiyya immoo nama beeknu bakka akkanuma nama baratee nama rakkina keessa darbee nama dutiidhaaf rakkina waan hojjetu jechuudha. Nama bakka akkanatti si ilaalee siif mormu jechuudha. Dhugaadhaaf kan dhaabbatu jechuudha tabaqaan kiyya. Kazaan akkasitti falmiin jammaramee ragaanis fudhatamee kazaan yogguu lafti qonnaatii fi kaaree naaf gaa'ela irratti barreesse jechuudha. Gaa'ela san irratti lafa tushaa lamaa magaalada jechuudha. Katamaadha immoo kaaree 350 nan qaba jedheetu naa barreesse. Kazaan ani kaaree sanii fi lafaa fi meeshicha kiyya bichaa furadha. Nagaa jirtan immoo akkamii obseenis waan ishiin hojjetu hawwinaanis hin hojjetu. Na bira.
nagaan jira maallee taayinsii dhaggeeffachaa jira fooniin gurguruu keessa jira bar beekaansi dhaggeeffadhamsi mediyaati fixedhe. Eshi. Ana biratti immoo akkanumatti dhaabbattee jirta beekta suuraan kee bichaadhaan waan ta'u. ከዛኔ አከሰቴ ጠበቀቻ ለማነረት ቢታኒ ኪሲን ፈልሚኒ ጀመረሜ ከሙርታዬ ነረት ሙርታዬ ከንሰረትስ ሙርታዬ አነረት ኩማ ይበተኩ ከንዲፊ ናንጀዳኒ ነረት ሙርቴሰኒ አኒ ለፊቻ ከነናም ቢተበሌ እረት እጀቴ ከና ኢጃሪ ሙላታዲ ሲቦ ሙላቻ ጅራዲስ አባ ኮቱሬ ማኒቻ ከና ኢጃሪ አባ ኮቱሬ ለፊቻ ከንቢቴ አና warroonni irratti naa ijaaran ragaa baanii nu ishiin beennu iyyuu abbaa ishee malee ishiin beennu jedhanii naa ragan isa dhugaa jechuudha. Dhugaa oo dubbanne ani mana sanitti dhiyaadhe jiru sin beeku hojjechiisa sin beeku mana san. Kazaan ragaa dhugaa kan ta'e inaa raganii kazaan firdi beetiin gadi aanan kun olaanatti mandira sanin dha'u akkanatti sinii gala. Kazaan olaanatti ol dabarsee yegbaanyi nan gaafadhe murtiin kun likkii miti jedhee tanan indagana nan gaafadhe jennaan cimsine naan jedhanii isaan lakkaa birrii nyaachisanii turanii cimsine naan jedhanii amma immoo fuudhe tana Oromiyaa deeme likkii miti kun falmiin hin jedhinan likkii miti jennaani Oromiyaa fuudhe jennaan Oromiyaan immoo bakkuma yeroo duraatti kissiin kun jammarametti indagana wanti kun murtaawaa qulqullaa'u jedhee gadi deebise. Yogguu gadi deebisuuti masagaajaan hanne masagaajaan irratti barreesse manni murtii amma masagaajaan haqee irra ejjetee manichi maalirra akka jiru ilaaluu qaba jedhee gadi masagaajatti yogguu ergu inni masagaajaa namoota 3 qabanne inni hiriyoota 2 qabatee ani obboleessa koo qabadhee tanan hanne mana kiyyarra dhaabbanne inni isa mana bulokkeettiidhaan ijaarii shintibeetinii meetirii 13 qofforamee bulokkeettiidhaan irratti ijaaree jedhamu hunda balbala itti galchee balbala 3 itti galchee birrii kiyyaan jedhee kana inni barreesse galche suni ani balbala tokko irraa buqqisee tanan ollaa godhe. Shintibeesichalleen irratti kanan ijaaree irraa kakaasee tanani duwwaa isaatan godheefi. Kana hunda abbaan koo nagarra yeroo dura ani hojjedheef isaaf jechuudha. Maskootii ani kanan jedheni maskootii tokkoo fi balbala 2 bichaa namaneef. Maaliif balbala 2 sani tokko guddaa waan ta'eef irraa buqqisuu hin danda'u. Sanis irraa buqqisuu hin danda'u. Kana garuu irraa buqqisuu waan hin danda'uuf isa akkanumatti maggaarrajaadhaan gadi godhee tanani irraa buqqisee ganda godhe. Mana gandaa godhe jechuudha. Kazaan yogguu faazariin seenuu mana irrifate shintibeeticha soolaaluu manicha soolaaluu faazariin irrifate ani faazarii ijaaniin hin xaqqase nama muudii beeku jechuudha abbaan kooyi. Kazaan amma shintibeetii bira yoo haqanu ani shintibeetii kana meetirii 5 qofforee hin jedheen lakki jedhe mucaan meetirii 13 qofforee jedhe dhugaa dubbachuufi meetirii 13 qofforame shintibeetii kana jechuudha. Garuu anatu qofforsiise malee inni hin qofforsiisne. Guyyaan ani qofforsiisu ulfa ji'a 7 ture beenuun qofforsiisna jennaani mana dubartii haqee ta'u qofforsiisuu naan jedhe. Ana yaan jechoonni isaa sun sammuu koo keessa waan jiruuf ani immoo namanneef meetirii 13 miti hin jedheen. Isa dhugaa immoo meetirii 13 wannoodhaan feerroodhaan hidhamee jira shintibeetiin koo jechuudha. Kazaan egaa akkana jetteeti keessa seenitii meetirii gadi nuu qabiiti shintibeeticha keessa seenitii meetirii gadi nuu qabiiti nu irra naan ol sii qabnaa meetirii meeqa akka ta'e ilaallan jedheen. Hiriyoonni isaa itti kolfan. Warri masagaajaa jiru hunduu itti kolfe. Maal mucoon akkanaa jedhanii kolfanii gaa dubbachuuf. Kazani akkasna hin jedhanii hiriyoonni isaatti kolfanii amma achumaanii bakka dhiisaa jedhanii poolisoonni sun jiran kaanii. Ani በጣም ተይለኛ dhugaa dubbachuuf jechuudha. Mucoon hin ajjeesti jedhanii namananii poolisoonni yeroo hundaa yookiin immoo hidhataan wajjin deema. Kazani ishi jennee wannoo hin deemne bakka amma kan barreessanii anis masagaajadha. Isaanis birriidhaan waan deemanis anis amma gadi qabaa kanaan hin deemuu jammare. Amma kazaan 200 kan jedhasanii 57 barreessan. 57
bicharratti barreessaniitu masagaaja fuudhee firdi beetitti galche. Firdi beetiin kun sanuma laaleti na murteesseti 27,000 fi 500 fi minamina shilingiidhamu akkana kenniif naan jedhanii murteessan. 100 27,000 gadi bu'e. Yogguu gadi bu'u ammallee likki miti kun firdiin kun likki miti hin jedheen. Ammas likki miti jedhee tananii afachawii. Dhugaa rabbii kiyya seenani nama boochisaasi nama kofalchiisati. Kasaan ammas likki miti jedhee tananii godina nan geesse. Yogguu geessinu cimsine naan jedhan ammas likki miti jedhee tananii Oromiyaa sii geesse. Yogguun Oromiyaa sii geessu laftichi kun jette. Dubartii bira nagaya beektaa. Manichi kun jette. Manichi kun maquma ishiitu inni laallatu maqaa abbaa ishiit ilaallata. Ragaan kan ba'es immoo maqaa abbaa ishiitiin ragaan ba'e malee ishiin maaltu ishii galchee jette. Yogguu akkana jettu onnee naa kennite. Dhugaa onnee naa kennite. Amma xabaqicha sanis dhiisee ani xabaqichis birrii natti da'ii naan jedha. Nan dhiise kaan. Xabaqicha nan dhiise. Maaliifif xabaqicha isaanii waliin haasa'e kan ture dhugaa dubbachuuf jechuudha. Bakka wayii fuudhee deemee tananii guyyaa cidha kootii meeshaa kootii haala nanitti oormee wanta nanii dabarse hundaa itti agarsiisee xabaqaa isaanittis agarsiise tananii yoo ilmoo qabaatte yoo intala qabaatte na dhiisiin jedheen xabaqaa isaaniitiin jechuudha. Isa dhugaa irratti murteessitee narratti dubbadhu malee isa dhugaan murteessini. Maaliifif boru intala teetii irrattis wanti kun ga'uu qabaa. Ilma keetirras wanti kun ga'uu waan qabuuf hin jedheen xabaqaa isaaniitiin jechuudha. Kasaanii yogguun akkas jedhuuni xabaqaan isaanii kunis agas mara bakka itti jabaachuu didee lallaafuu jammaree kaan jechuu jammaree. Ani karaan naa baname Oromiyaa geesse jennaan Oromiyaan indaganaa deebise ammallee indaganaa jechuudha. Yogguun indaganaa gadi deebisu mucaan tasfaa kutate. Bakka maaliifif lafa kana hin argadhu birrii kana hin argadhu jedheeti gadi deebise. Yogguu gadi deebisu. Ogeetti. Bura danfisaati gadi bu'aan jiraati duukaa ture. Anis jira sinuma duukaa. Jedhini. Kasaanii amma mucaan ani Oromiyaa geesse jennaan mucaan tasfaa kuteenan hin dhiise. Mucoon tun nan dhiistu jedhee dhiise. Yeroo kaanii xabaqichaa fi haadha fi obboleessa wajjin deema firdi beetii kanatti jechuudha. Guyyaa kaanii kophaa isaa tan argadhe. Yogguun kophaa isaa argadhuyi siin jedheen maal fakkaattam jedheen. Namummaa keessa baatee saree fakkaattan jedheen. Anaataan alaalimee hin jedheen. Ani immoo gadi of qabee guyyaa takka firdi beetii haqeen deemeen beeku. Mucayyoon tun masinaanyaa deemti moo firdi beetii deemti moo eessa deemti jedhan. Namoonni jechuudha. Gadi of qabee deemeen beekan. Intalli jalaa baddalamteeti kuftee haftee akkanaan jedhan hin barbaadan. Kazaanii agayin jedheen. Atiin jedheen. Intala kooti irratti qoricha gootanii birrii san irratti qoricha gootaniitu akka daa'ima koo jalaa ajjeestaniitti hin jedheen. Ani immoo birrii kana irratti hin jedheen. Birrii kana irratti qoricha sinii godhee tananii bootuma makiinatti ooftu sanitti tuu jette akka haftu si godhan jedheen. Yaa Rabbii dhiifama naaf haa godhani waan qorichaa ta'uun beeku dhugaa dubbachuu. Kasaanii an akkasuma hin jedheeni. Jennaani mucaan kuni hin dhiise bakka. Galmee kanas sossaasnee raawwii sanis nan gaafannee achumaan callisee zamme jedhe. Callisee zimin jedhe anaaf immoo murtoon naa murtaa'e lafa kaaree katamaa keessa jiru 150 addaa fudhanne. 150 addaan fudhanne kaaree 300 waan ta'eef inna gama inni jira. Kazaani taaptaap godhaa gaa'is hundi keessan taaptaabii isiniin jechaa jirti. Kazaani